Ashamaa harka fuune nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo ani nagaa kooti nagaa guutuu qaba waaqayyoof haa galatu. Mee har'ammoo Ramadaan Mubaarak jecha hojii madaamiitti gara kushinaatti deebineeti wanta Ramadaanaaf nu barbaachisu sambuusaa hojjennaa akkamitti akka hojjennu haala kamiin akka maramu maaltu sambuusaa sana keessa maaltu akka ta'u akkamitti akka hojjennu walumaan haa ilaallu. Hordoftoonnii fi kabajamtoonni chaanaalii Abeeloof na hordofaa na wajjiniin ta'a. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Amma gara hojii isaatti ni deemna na wajjiniin. Gara hojii isaatti goonaa foon handaaqoodhi daakamaa isaatii qopheeffadheen jira. Foon handaaqoo kunuunsa kanatti kan bitamuudha. Mixed chicken kan jedhudha. Innaa otoo dura homaa ittiin go'iinii foonsaa akkasittiin haga inni bishaansaa mixixxi go'ee fudhatutti irraa umutti haala kanaanii tursina. Amma inni bishaansaa fixatutti waan biraa ittiin goggoonu ammaa fi qorraadha kuni. Haala kanaanii xiqqadaadannee daqiiqaa muraasaa hin keenya na hordofu. Deebi'ee dhufeetiniin jira kunoo kana fakkaata. Kunoo akkasitti egaa dijaaji keenya bishaansaa keessaa foonsaa bishaansaa xuuxateeti jechuudha. Bishaan foonii hin xaqamu yeroo baay'ee foolii hin bareechu. Amma kana booddee daariktuma kunoo qullubbii diimaa muree qopheeffadhee jira. Qullubbii diimaa itti naqaa. Ani qullubbii diimaa itti baay'isa maaliif baay'isa akka wanti ani jedhu baay'ee naa ta'uufidha. Yani baay'isee jechuu barbaadeera waan ta'eef asumaan daariktuma kunoo zayitii hanga isin ga'u itti naqachuu ni dandeessu. Isin garuu wanta mana keessaa qabdan waan barbaaddanii hojjetachuun ni danda'ama. Waanuma namni tokko bichaa hojjetu otoo hin taane jechuudha. Waanuma qabaniin sambuusaatti wanti inni hojjetamuu danda'a. Shisma misirri duudaan ni jira isallee itti go'achuu ni danda'ama. Kuduraa bichaallee bitaatisa dinnicha jechuudha. Dinnicha waan hedduu irraa hojjetamuu ni danda'a. Ani ammaaf kunoo amma kanatti godhadheera hanga qullubbiin kiyya bishaatutti na hordofa. Amma deebi'ee dhufeen jira. Haala kanaan qullubbiin kiyya na bishaatee jira. Amma gara waan biraa itti naqachuutti ni deemna. Kunoo kana qopheeffadheen jira. Kaarotii akasooliyaadha. Atarii biyya keenyaa ni fakkaata waan isaan hin beeku garuu miiccadhee qopheessadheen kaawwadhee jira. Firiijii kuni firiijii irra baasee ta'e jechuudha. Kana dirqama miicuu qabdu yeroo akkasumatti bakka alaa irraa bittanii miicamuu qaba. Kuni akkanatti bitama. Haala kanaan bitama. Mix vegetable kan jedhudha. Mix vegetabledha. Kunoo kana miicuu qabdu akkuma bakka alaa irraa fiddanitti ittiin naqinaa jechuudha. Okay, asumaan itti darbeet immoo kunoo qaaraa qorraa yookiin immoo filfil baarixii kan jedhamullee qopheeffadheen jira. Nana hordofaa. Akkanatti xiqqoo ishee itti qadaadee baneeni nan tursaa na hordofaa. Kunoo deebi'ee dhufeen jira. Kunoo haala kanaan baay'ee bareedee ni jira. Amma kana booda qimaaqimii itti naqachuu ni dandeenya jechuudha. Amma kunoo qimaamii maankaa xiqqishuudha. Maankaa xiqqootti lama naqadhe isin hanga barbaadanitti naqachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo filfil haaree maqaan isaa maal jedhama kuni qundi barbarree daakuu qundi barbarree illee xiqqoo ishee itti gootu hin guba waan ta'eef daakuu qundi barbarree ittiin baay'isiina xiqqeessitanii itti gootu. Kunoo as immoo irdii kalariisa xiqqoo ishee akka nu bareechuuf illee bisbis irra godha hin baay'isiina garmalee bisbis irra gootu. Asumaan immoo darbeetiin immoo ashaboo kunoo haga isin barbaachisu ana kan na barbaachisu kunoo kana hawwa kana kunoo bakka kana booddee hanga dhumaatti na hordofaa hanga sambuusaa isaatti godhee waan hundumaa
isin argisiisutti na hordofaa na waliin ta'a. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tolummoo like, share, subscribe godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha jaalleewwan kiyya. Na hordofaa ammallee walitti deebinaa haga dhumaatti. Ammallee deebi'ee dhufeen jira. Kana fakkaata akka inni itti bareedu dhugaadha kun baay'ee ni bareedee ni jira. Amma xiqqoo foolii isaa fi hama waan ta'eef kaamonii daakee itti naqadhee jira. Egaa kana wal keessa xiqqoo godheeti immoo ashaboosaa immoo waan tokko tokko immoo qaqammasanii ilaallattu jechuudha ishee. Innaa kunoo kanatti aansee immoo kunoo laalaa magdoonesii yookiin immoo keesbaraa jechuudha. Umarratti itti naqxu magdoonesii fi keesbaraa maaliif baay'een busheessitanii magdoonesii yookiin immoo keesbaraa kana yoo qabaatan immoo shebe kan jedhamu sana baay'ee hin affeeltan itti naqxanii akkuma totochoostaniin ala tuula cuftuu jechuudha. Amma kunoo haala kanaan bareechee qopheeffadhee jira. Amma dhufeetaniin gara maruu isaatti ni dabarra. Kunoo kana fakkaata. Amma sambuusaa isaa mareessin argisiisa. Kunoo amma erga xumuradheeti sambuusaa kunoo ajiinaa isaa bakkaalaa irraa bitamudha. Akkasumas immoo agaraata kiyyaa kanan qopheeffadhe. Amma yeroo haga isinitti tole jechuudha. Yoo baay'istan yoo xiqqeessitanii ani maankaama tokko itti godhadha jechuudha. Egaa maankaa tokko itti godhadhee mareetanii nan isin argisiisa. Kunoo jalqaba irratti akkas gootu badeen achi immoo achiis san booddee kunoo haala kanaan egaa akkas gootanii kunoo isa kana fuutanii uraa isaa bakkee qabu kana keessa asii gadee suuxxuu jechuudha. Akka firee hin godhannetti kunoo kana keessa asii gadee suuxxuu kunoo haala kanaan ni bareeda. Akkasumatti hunduma isaa itti fufaa. Kun isa bakkaalaa irraa bitamu ani isa manatti godheeru miti. Kun isa bakkaalaati. Yaa hin beektuu jedhee yaada. Yoo si'a takka argitan namoonni baay'een kan beektanii jirtu. Garuu xiqqoo namoonni addisii yookiin immoo reefu biyya Arabaa deeman ni jiru. Akkasumas immoo warreen amantii kiristaana ta'anii bada sambuusaa kana hojjechuu namni lammadeen jiru. Mataa makootiin ani biyya kanatti bare. Innaa kunoo akkuma sasalaatti ammallee akkanuma daddaftanii baay'ee janna baqa haala kanaatiin. Badeen ishee akkas asitti haftu kan ammoo kana keessa. Kunoo kana keessa gashina. As keessa gixxiin gootanii as keessa gashitu. Bakka. Kun akkasitti gashitanii kana fakkeessitu jechuudha. Haaluma kanaan itti fufee viidiyoo haga dhumaatti hordofaa ilaalaan isiniin jedha jaallatamtoota kiyya. Amma haala kanaan hunduma isaa xumureen jira. Isiniin jedha kunoo kana fakkaata haala kanaan maree xumureera. Warri viidiyoon kiyya isinitti tole immoo like, share, subscribe gochuun na duukaa ta'aa na hordofaa isiniin jedha jaallatan kiyya. Nagaa Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Kan immoo xabbasee isin argisiisuuf immoo yookiin makilii isin argisiisuuf immoo guyyaan ganaadha. Ganaa torbee tokko tafeera. Innaa akka kanaatti akka martanii isinitti himaa isiniin jedha. Kunoo kana fakkaata. Nagaan tura.